Anis dhalootadha sinfaarsa dirqama araarsummaa keetiin hundurra raawwatama sirraa argame nyaatni lubbuu kan koo samii ishee lammataas raa'u lubbuu koo. Anis dhalootadha sinfaarsa dirqama araarsummaa keetiin hundurra raawwatama sirraa argame nyaatni lubbuu kan koo samii ishee lammataas raa'u lubbuu koo. Addunyaan yoo dhiises farfaachuu maqaa kee dandeenyee obsinu nu ta'u ijoollonni kee yeroo hundaa dubbifna galataaf raatii kee haadha gooftaa keenya hin jiru gitii kee. Anis dhalootadha sinfaarsa dirqama araarsummaa keetiin hundurra raawwatama sirraa argame nyaatni lubbuu kan koo samii ishee lammataas raa'u lubbuu koo. Rakkoo hedduu simatte ilmaa kee wajjiniin godaansaaf baateetta kennaa fannoo jalaa nuuf kennamtee jirta. Anis dhalootadha sinfaarsa dirqama araarsummaa keetiin hundurra raawwatama sirraa argame nyaatni lubbuu kan koo samii ishee lammataas raa'u lubbuu koo. Haqamuu dandeessu galmee ulfinarra kanaaf si faarfannaa jennee haadharara gonfamtee dhaabbata mirga ilma keetii yaa Maariyaam yoomiyyuu galaanni kan keetii. Anis dhalootadha sinfaarsa dirqama araarsummaa keetiin hundurra raawwatama sirraa argame nyaatni lubbuu kan koo samii ishee lammataas raa'u lubbuu koo. Addunyaan yoo dhiises farfaachuu maqaa kee dandeenyee obsinu nu ta'u ijoollonni kee yeroo hundaa dubbifna galataaf raatii kee haadha gooftaa keenya hin jiru gitii kee. Anis dhalootadha sinfaarsa dirqama araarsummaa keetiin hundurra raawwatama sirraa argame nyaatni lubbuu kan koo samii ishee lammataas
dirqama araasummaa keetiin hunduu raawwatama sirraa argame nyaatni lubbuu kakuu samii ishee lammataa.